ayyaanni hundeeffama sochii afran qalloo waggaa 64ffaan magaalaa Riyaaditti kabajamee jira. Ayyaanni yaadannoo hundeeffama sochii seena qabeessa afran qalloo waggaa 64ffaan magaalaa guddittii biyya Saudi Arabiyaa Riyaad keessatti haala ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajamee jira. Aya sirna gadaa aya afran qalloo gaatti salamida seenaan isaa malloo. Ayyaanni kun seenaa aadaa fi bu'uura eegumsa eenyummaa saba Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabu yoo ta'u, dhaloota haaraatiif akeeka qabsoo fi tokkummaa abbootaa dabarsuu irratti kan xiyyeeffatedha. Sirna kabaja ayyaana kanaa irratti bakka bu'aa qoonsilaa koomunitii Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa kan ta'an obbo Muktaar Kadiir dabalatee artistoonni bebeekamoon akka Maadii Sheekaa, keessummoonni kabajaa manguddoonni sheekonnii fi hawaasni Oromoo biyyattii keessa jiraatan lakkoofsaan hedduu ta'an hirmaatanii jiru. Hawaasni bal'aan bifa ho'aa ta'een walitti dhufe kun aadaa fi eenyummaa isaa calaqqisiisuun waltajjicha miidhagsee oolee jira. Waltajjii kanarratti argamuun haasaa kan taasisan obbo Muktaar Kadiir sochii afran qalloo guddina aadaa fi afaan Oromoo keessatti gahee inni taphateef beekamtii olaanaa kennanii jiru. Akkasumas dhaloonni qubee seenaa boonsaa abbootiin isaanii aadaa fi eenyummaa isaanii tiksuuf kafalan hubachuun eegumsaa fi guddina aadaa kanaaf kutannoon akka hojjetan akkasumas tokkummaa hawaasummaa isaanii cimsanii akka itti fufan dhaamanii jiru. Aya sirna gadaa aya afran qalloo. Ayyaanicha irratti seenaan gumaacha sochii afran qalloo bal'inaan kan ka'e yoo ta'u, keessumattuu Oromoonni baha Oromiyaa keessa jiraatan hortee bareentoo kan ta'an ilmaan Ituu fi Humbannaa jaarmaya kana jalatti hiriiruun qabsoo sabaatiif aarsaa guddaa kafaluun isaanii yaadatamee jira. Qabsoon gama artiitiin sirna hacuuccaa bara sanaatiif godhame salphaa kan hin turree fi dammaqinsa uummataatiif bu'uura cimaa kan kaa'e akka ta'e bal'inaan ibsamee jira. Dhumarrattis dhaamsi goolabbii ayyaana kanarratti darbe inni guddaan ijaarsa tokkummaa uummataatiif gootummaa fi tokkummaan abbootaa inni durii sun har'aas cimee itti fufuu akka qabuu fi obbolummaa jaalalaa fi waldhageettii aadaa godhachuun faayidaa fi guddina biyyaa mirkaneessuu keessatti lammiin hundi tokkummaan dhaabbatee gahee isaa akka bahatu dhaamsi cimaan dabarfamee jira. ኢትዮጵያን ittisa isii ammayyeessuuf tarsiimoo haaraa ifoomsitee jirti. ዛሬ ኢትዮጵያ ክላሽ፣ ብሬን፣ ስናይፐር፣ ዲሽቃ፣ ታንክ ሁሉም አይነት መድፎች ለራሷ ሳይሆን ለገበያ በቂ የሆነ የማምረቻ አቅም በጣም ዘመናዊ ሮቦቲክስ የትራዲሽናሉ ሳይሆን በሰዓት በጣም ከፍተኛ የማምረት አቅም ያለው ፋብሪካ ገንብታለች። ኢትዮጵያን humna ittisa isii ammayyeessuu fi dhiyeessitoota biyya alaa irratti hirkannaa hir'isuuf tarsiimoo haaraa modernization without dependence jedhu ifoomsitee jirti. Tarsiimoon kun dandeettii meeshaalee waraanaa oomishuu, suphuu fi fooyyessuu biyya keessatti guddisuun humna ittisa biyyaalessaa gama hundaan cimsuu irratti xiyyeeffata.
Maddi odeeffannoo OVM akka gabaasetti tarkaanfiin kun abbaa biyyummaa Itoophiyaa mirkaneessuuf murteessaadha jedhamee jira. Qormaanni guddaan Itoophiyaa fuuldura jiru bittaa meeshaalee waraanaa biyya alaa qofarratti hirkachuu dhiisuudha. ልብስ እና ምርት ሳይሆን ኢምፖርት እናደርግ ነበር። ለወታደሩ ጫማ ኢምፖርት እናደርግ ነበር፣ ጥይት ኢምፖርት እናደርግ ነበር። mootummaan caasaa bittaa isii haala haaraan ijaaruun meeshaalee murteessoo yeroo gabaabaaf biyya alaatii galchuun itti fufuus kaayyoon dhumaa garuu oomisha biyya keessaa diriirsuu fi itti fufsiisuu akka ta'e ibsanii jiru. Kunis Itoophiyaan teeknooloojii waraanaa irratti abbaa murtee akka taatu gargaara jedhamee jira. The sky over the Horn of Africa just changed. Itoophiyaan waltakeessa gabaa meeshaalee waraanaa addunyaa hubachuun dandeettii akka suphaa oomisha xixiqqaa injiinaringii fi diizaayinii irratti babal'isuuf karoora qabattee jirti. Tarkaanfiin kun biyyattiin meeshaalee waraanaa isii ofumaa akka taligattuu fi haala qabatamaa naannoo isiitiin akka wal simsiistu kan dandeessisu ta'uu ibsanii jiru. ክላሽ ስናይፐር ኢምፖርት እናደርግ ነበር። አሁን በሀገር ደረጃ ብቻ ሳይሆን መከላከያ ልብሱን ያመርታል፣ ጫማ አምርቶ የሚያንሰውን ከሎካል ኢንዱስትሪዎች ይቀበላል። ጥይት ቅድም እንደሰማችሁት በጣም በርካታ ሀገር ኮንትራት ኦልሬዲ ፈጽመናል። Tarsiimoon kun muuxannoo biyyoota of danda'anii kanneen akka Hindii, Turkii, Biraaziil, Indoneeziyaa fi Afrikaa kibbaa irraa barnoota fudhachuun kan ijaaramedha. Fakkeenya muuxannoo biyya Turkii irraa fudhatameen walta'iinsa waliinii fi koppii meeshaalee ofii akkasumas muuxannoo biyya Hindii irraa fudhatameen ogummaa injiinaringii biyya keessaa gara oomishaatti ceesisuun galteewwan tarsiimoo kanaa keessatti hammatamanii jiru. Tarsiimoo kana keessatti dandeettiiwwan murteessoo akka leenjii suphaa fi sooftuweeritti xiyyeeffachuun to'annoo biyya keessaa cimsuun dursi kennameefii jira. Keessattuu oomisha rasaasaa teeknooloojii xayyaara nammalee socho'uu diroonii fooyya'insa konkolaattota waraanaa fi qunnamtii irratti hojiin waliin oomishuu xiyyeeffannoo guddaan kennamee irratti hojjetama jedhamee jira. Dabaan meeshaalee waraanaa addunyaa siyaasaa cimaa keessa galee jiraachuu irraa kan ka'e Itoophiyaan fedhii waraana isii imaammata industirii qorannoo fi misooma waliin qindeessaa jiraachuu gabaasni kun addeessee jira. Qindoominni kun teeknooloojii ammayyaa to'achuu qofa osoo hin taane guddina diinagdee fi saayinsii biyyaalessaafis bu'uura tahuu kan ibse gabaasichi. Milkaa'inni tarsiimoo kanaa waggoota 5 dhufan keessatti dandeettii biyya keessaa guddisuu fi waliigalteewwan biyya alaa irratti hundaa'an hojiirra oolchuun madaalama jedhamee jira. Tarsiimoon haaraan kun Itoophiyaa of danda'a taasisuun nageenya ishii mirkaneessuu fi tasgabbii yeroo dheeraa baha Afrikaa keessatti uumuuf akka bu'uuratti tajaajila jedhamee kan amanamu tahuu gabaasni kun ጎለቢ ሳቲን ካኤጅራ በዚህ 3 ወር ብቻ ከ30 ሚሊዮን ያላነሰ ዶላር ሽያጭ ሽጠናል እና ማምረት መሸጥ ስለቻል አሁን ኢትዮጵያን የማጽናት ኢትዮጵያን የማስቀጠል ለልጆቻችን ባማረና በተሻለ ደረጃ የማስረከቡ ነገር በጣም መስመር እየያዘ በሁሉም መስክ እመርታዎቹ እየታዩ የተጨበጡ መጥተዋል።